Tole, ani maqaan kiyya Dumasitti hojiin jedhama. Miseensa galma Tulluu Tullu Boollooti. Bara 2008 irraa kaasee hojii gaggeessaa galma kanaan ture jechaadha. Galmi kun kan hundeeffame bara 2007 ji'a 11ffaa gaafa guyyaa 23 jechaadha. Achirraa kaasee hojiilee dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa gaggeessaa jira jechaadha. Mee jalqaba irratti galma kana deebistanii ijaaruu irratti mudannoo akkamii qabda? Maal yaadatta? Sochii deebistanii ijaaruu amantii waaqeffannaa magaalaa kanatti yeroo gootan maaltu si mudate? Mudannoo akkamii yaadatta? Egaa mudannoon garaagaraa inuma jira. Karaa qaama biyya bulchuutiinis ta'ee waan tokko tokkoon karaa amantiitti illee nu hubanne jechaadha. Gaafa amantii kana gaggeessuuf jalqaba seennu akka qaama siyaasaa tokkotti qaamni biyya bulchullee nu ilaalaa ture. Nu garuu qaama amantii ta'uu obsumaa fi waan garaagaraa fayyadamneetuma dabarsinee agarratti amma kun akka galma tokkotti yookaan akka abbaa amantii tokkotti amantiilee jiran faana hiriirree akkasitti galma dhuunfaa keenya ijaarrannee akkasitti waaqeffachaa jirra jechaadha. Baay'ee gaariidha. Mee amma dubartuma si deebisa. Hubannoo waaqeffattoonni galmaas haa ta'u hawaasni magaalaa kanaa waaqeffannaa irratti haqummaa waaqeffannaa fi akkasumas nagummaa waaqeffannaan qabdu irratti hubannoo akkamii qabu? Jijjiiramni jira? Jijjiiramni haalaan jira. Yeroon jalqabnuu fi akkaataan amma ilaalchi uummanni naannoo kanaa nu qabuu fi ilaalchi jalqaba yeroo sagantaa kana eegallu nu qaban garaagarummaa hedduu qabaachaa. Maaliif jennaan barnoonni nuyi galma keessaa qabnuu fi wanni nuyi baanee ala keessatti agarsiisnu waan sirrii fi waan qajeelaa ta'uudhaan sanirraa hubatee namni ilaalcha amantii tokkoof qabu nu qabaachaa jiraachaa. Yeroo ammaa kanatti jechaadha. Mee bara duraa yeroo galmoonni magaalaa adda addaa irratti yoggaa galmoonni amantii waaqeffannaa kun banaman akka waayyuu irraa hubannutti mana kiraafaa yeroo dhabnu jira. Qaamni mootummaallee nu dhoowwaa. Amantiin tiyyallee na dhoowwarti. Ergaa isin amantii waaqeffannaa gaggeessitu ta'ee ani ifaan isin ifaan kireessinu bakka itti jijjiiran jira. Mudannoo akkanaa qabdu isin? Haalaan jira. Haga mana kiraa dhabuun wantoonni amma galmoota hedduu irra gahaa ture sun nularree gahaa ture jechaadha. Amma uummanni naannoo kun qaama siyaasatti mootummaan nun dhiisu waan jedhu sodaate nurra mana kiraa nurraa fudhachuudhaaf nu baasuudhaaf yookaan gatii nutti ol kaasuudhaaf manni magaala tokko keessatti magaala kana keessatti yeroo namni qarshii 200 hin teenye 500 hin teenye jechaadha. Sanirra darbee kanumaanuu booda keessa nu baasanii akkasumatti jijjiirrachaa as geenye jechaadha. Waan san keessa bakka dura mana kiraayyuu kireeffachuun rakkoo ta'ee akkuma nagummaa waaqeffannaa dubbachuun rakkoo ta'ee san keessa baatanii hawaasa magaalattis akkasumas immoo qaama bulchiinsas beeksiftanii hubachiiftanii lafa kana hoggaa argattan maal sitti dhaga'ama? Sungaa dadhabuma kee nyaachuudha. Amma waan nuyi keessa turre waan kaleessa terarrii fi waan garaagaraa keessa illee hoo turre bifa amantii tokkootiin yookaan immoo akkaataa amantii tokko jiraachuu danda'utti hiriirree amantiidha jedhamnee as baanee maqaa Oromootiin as baanee kan Oromoodha jennee of beeknee amantii Oromoon qabdu tana dhaloota Oromoo ta'ee yookaan immoo dhaloota saba kana ta'ee amantii kana kaleessatti jiraachaa ture san itti agarsiisuu keenyatti gammachuu guddaa nutti dhagahamaa jira. Har'allee yookaan borullee dhaloota Oromoo kana bakka yaadame sanitti yookaan immoo bakka cabe sanitti deebisuudhaaf har'a bakki har'a jirru kun gammachuu baay'ee gammaduu baanne aga kaleerra wayyeedha jenneetti beeknaa. Akka waliigalatti galmoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jala jiranii kan ergaan dabarsu obsi waan baay'ee akka qabu himaaf jechaadha. Obsitee waan baay'ee maallaqaan waan garaagaraatti dararamuun nima jira. San keessa darbee namni waan bakka yaadame san ga'uudhaaf obsaa fi qaama biyya bulchu wajjin illee waliigaltee uumuudhaan akkaataa sila wanni irraa eegamu kan waan amantii tokkoof godhamu itti deddeebi'ee gaafataa jechaadha. Waggaa 2 guutuu yookaan waggaa 3 guutuu gaafachaa baanee laftu kan argamne jechaadha. Kana biraan akka nama baay'eetti akka namni baay'een yeroo san hubannoo illee akka kanan qabu har'atti kun miseensa akka kanaa walitti qabnee galma keenya dhuunfaa keenya ijaarrannee
mootummaan illee lafa kana nu kennee akkasitti itti ijaarrannee itti waaqeffachaa jirra jechuudha. Maqaan kiyya Kumaa Kokkoraa Beenyaa jedhama. Miseensa galma Tulluu Xulboolloo fi gaheen hojii kiyyaa immoo Xaanaa hojii gaggeessaa wiirtuu godina Shawaa Kibba Lixaati. Hojiin amantii waaqeffannaa wiirtuu kanarratti maal fakkaata akka walii galatti? Hojiin amantii waaqeffannaa akka wiirtuu kanaatti haala gaariirra jira. Wiirtuun kun erga hundaa'ee dabalaatuma bara baraan baay'ee sochii gaarii agarsiisaa jira. Amma gara galma 27 irra qaqqabee jira. Kanaaf akka waliigalaatti sochiin as keessatti jiru baay'ee bareeda. Sadarkaa koonyaatti illee koonyaa 3 of jalatti hammatee guddina agarsiisaa jira jechuudha bara baraan. Babal'inni galmootaa hubannoon akkuma nagummaa waaqeffannaa irratti hawaasni biyyaatti qabaataa jiru. Dhaloonni kunis immoo amantii waaqeffannaa maali jedhee dhaabbatee nama kamiyyuu hubachiisuu sadarkaa gaheerra waan mul'atu jira. Mee kun maal irraa ka'eeti? Babal'inni amantii kanaatti haa ta'u barnoota isaatti haa ta'u maal irraa ka'eeti jettee yaadda? Babal'inni amantii kanaa dhufuu kan danda'e amantiin kun akka jaarmiyaatti ijaaramee barnoota qindaa'aa barsiisuudhaani. Dhaloonni barnoota eenyummaa isaa ijaaru galma keessatti gattaa'ee bifa waaltaa ta'een barachaa deemudha. Kun immoo yeroodhaa yerootti jijjiirama fidaa dhufe. Gama biraatiin dhaloonni kun of kennee sochii amantii isaa giddugaleessummaa irraa kufe sanitti deebisuudhaaf sochiin inni taasisu bifa qindaa'aa fi waaltaa ta'een jabaachaa dhufuu isaati. Inni biraa jaarmiyaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa sirriitti walhidhatee caasaa hojiidhaa uummachuu isaati jechuudha. Gaafa caasaan hojii kun uumamu namuu bakka jirutti gahee isaa waan ba'uuf sochiin kun sirriitti jajjabaatee akka wiirtuutti, akka koonyatti, akka galmaatti caasaan walitti hidhamuudhaan barnoonni of ta'uudhaan sirriitti kennamuu isaati jechuudha. Sochii kanaaf guddinni dhufuu kan danda'e. Baay'ee gaariidha, baay'ee nama gammachiisa. Mee dhaloonni amantii waaqeffannaa kun yeroo baay'ee akkuma wiirtuuwwan gara biraa keessattis agarru namnis immoo akka dubbatutti jenereeshinii haaraadha, dhaloota haaraadha, dargaggoota jedhanii yeroon akka komiittis jechuun akka yaaddottis yeroo qaamni adda addaa nama kaasuun jira. Isa kanaaf deebii maalii qabda? Dhugaan kun dhugaadha moo maal fakkaatamee miseensonni hordoftoonni amantii kanaa akkuma isaan jiran kana dargaggeessa qofa moo dargaggeessa qofas yoo ta'e dargaggoonni kun ilaalcha akkamii qabu, hubannoo akkamii qabu? Asirratti qaamoleen adda addaa hordoftoota amantii kanaatiin dargaggoota ijoolleedhallee jechaa turani. Haa ta'uti qaamni kun qaama sammuudhaan guddaate jechuudha. Umuriidhaan dargaggeessas ta'u ilaalchi inni qabu ilaalcha guddaa, ilaalcha manguddootati jechuudha. Amantiin kun illee waan yeroo dhiyoo lafa ka'e osoo hin taane waanuma dur abboonni keenya tolchanii ittiin wal qajeelchaa turani. Dhiibbaa amantiilee fi sirnoota alaa dhufaniin cabee amma immoo dargaggoota kanaan lafaa ka'ee jechuudha. Dargaggoonni kun amantii kana lafaa kaasanii akka jaarmiyaatti dhaabanii ilaalchi isaan qaban ilaalcha nama guddaati, ilaalcha manguddooti, ilaalcha jaarsati jechuudha. Umuriidhaan dargaggeessa ta'anis. Baay'ee gaariidha. Guddummaan ilaalchan beekumsaan barnootaan malee umurii qofaanii miti waan jedhudha. Yaa ta'uti mee akka waliigalaatti kun wiirtuu amantii waaqeffannaa godina Shawaa Kibba Lixaati. Giddugala kana jalatti wiirtuulee meeqa jira? Giddugaleessaa jalatti wiirtuu 3 jira. Akkamitti wal qunnamtu wiirtuulee kanaan? Mee wiirtuuleen kun kam? Wiirtuu Shawaa Kibba Lixaa tokko, wiirtuu Shawaa Lixaa, wiirtuu godina addaa naannawaa Oromiyaa kan godina addaa naannawaa Finfinneeti. Wiirtuulee kana sadeen qabna giddugaleessaa jalatti. Akkamittiin immoo wiirtuuleen kun giddugalitti wal arganii waliin marii godhanii karoora irratti gabaasa irratti yaa'ii waloo qabaatanii hojjetu moo wal qunnamtiin qabdan? Wal qunnamtii ni qabna. Kunis teessoo giddugaleessaa kan ta'e galma Malkaa Gafarsa Burraayyuutti walitti dhufna. Kanas yaa'ii koonyaa erga gaggeeffannee yaa'ii wiirtuuwwanii erga gaggeeffannee immoo sadarkaa giddugalaatti yaa'ii jiru irratti walitti dhufneet guyyaa sana achitti wal argina. Karooras gabaasas achitti walirraa fuunee haala walitti dhufeenya keenyaallee achumatti walitti himnee
akkaataa itti sirriitti ijaaramnee waliin hojjechuu dandeenyullee achitti kan walitti dhufnee walitti nuudha jechuudha. Mee gara galma Tulluu Boolootti fideessa amma galmi Tulluu Booloo yeroo hundeeffamu rakkoolee gidiraa adda addaa dabarsee mana qarshii 200 illee gara qarshii 1,000 fi 500tti kireeffatee illee jiraachuu dadhabee amma immoo lafa kana argatee sadarkaa kanarra ga'ee bal'inni lafa kanaa hagamam? Bal'inni lafa kanaa kaaree 4,000 oliidha. Galmi Tulluu Booloo kun bara dura hundaa'u dhiibbaa adda addaa qabaachaa ture. Qaamoleen adda addaa akka inni humna hin horanneef akka inni jabaatee magaala kanatti miseensa horatee hin gaggeeffamneef dhiibbaa gochaa turanii. Haa ta'uti dhaloonni kun sirriitti jabaatee hojii kana cimsuudhaan sadarkaa amma geenye kanarraan ga'ee jiraachuudha. Mana kiraarraa kaanee galma dhuunfaa keenyaa bitannee achirraa immoo har'a qaama mootummaarraa lafti kun kaaree 4,000 ol ta'u nu kennamee galma mataa keenyaallee irratti ijaarrannee sadarkaa kanarra geenyee jirra jechuudha. Baay'ee gaarii. Lafti galmi kun lafuma tajaajila galmaa qofa argate moo lafa awwaalchaatti argate? Lafa awwaalchaallee argatee jira. Lafti awwaalchaallee kanatti aanee jira. Duubuma kanaan? Duubuma kanaan gama kanarraan kan jirudha. Kun lafa tajaajila galmaa yookaan iddoo galmaati jechuudha. Namuu bakka jiru yoo jabaate wanti hin danda'amne hin jiru jechuudha. Wanti nuyi gochuu hin dandeenye hin jiru jechuudha. Wanti nuyi jijjiiruu hin dandeenye illee hin jiru jechuudha. Sirriitti cimnee hojjannaan lafa iddoo galmaas iddoo ujubaas argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf immoo qindoominaan nuffii tokko malee yeroo hundaa irratti hojjechuudha. Akka waliigalaatti waaqeffattoonni bakka jiranii hojii jaarmiyaa kana ijaaruu waalteessanii qindoomina tokkoon dhaloota wal jala yaasuu irratti bakka hundaa'uu hojjannaan yeroo gabaabdutti qananii kaleessa sirnoonni alagaa nurraa diigassan nu dhabsiisanitti deebi'uu dandeenyan jedha jechuudha. Ani bara 2012 irraa ka'eetiin jechuudha hojii gaggeessaa yookaan hojii kanatti kanan dhufe. Ergasii hojii galma amantii waaqeffannaa Tulluu Boolootti akka qajeelfama dhaabbata keenyatti hojjetamu kamiyyuu bifa qindaa'aa ta'een hojjechaa kan jira jechuudha. Walumaan dhaloota keenya waliin taanee hojjechaa kan jirru jechuudha. Naannoo hawaasaa iddoo turte galmi amantii waaqeffannaa jira amantii? Galma amantii waaqeffannaa malkaa bishaan gurraachaa kan jedhamutti ture. Achitti miseensa ta'eetumaan hojii kana hojjechaatiin ture. Bakka deemtanitti barnoota olaanootti illee galmi jira. Ugaadhi naannoo dhaloota keessatti illee deebitan galmatti galtanii jechaadha. Baay'ee gaariidha. Amma lafti kun argamee galmi kana fakkaatu irratti ijaarramee hojiin amantii waaqeffannaa galma keessatti galtanii jirtanii. Mee akka waliigalaatti lafa illee kaasilaa qaama mootummaa isin kenne diinagdeen ittiin galma kana ijaartan akkamiin diinagdee eessaa walitti qabata galma kun? Diinagdeen galmi amantii waaqeffannaa qabu akkuma beekamaa ta'e miseensuma dhaloota isaa kanadha jechuudha. Miseensa kana hojjetu uwwisidhuma furiin galmaatii kaasee haga miseensa galmaa yookaan miseensi galma kanaa ta'e hundi isaa buufatudha. Sanarra darbi immoo miseensonni galma amantii waaqeffannaa Tulluu Booloo haala yeroo irratti hundaa'anii humna isaaniitiin galii garaagaraa yeroo itti argamsiisanii jira jechuudha. Fakkeenyaaf wal qindeessuudhaan haama garaagaraa yeroo waqtiin haamaa jirutti haamanii akkasuma immoo yeroo barbaachisaa ta'etti hojii haala yeroo irratti hundaa'ee argamu irratti hojjechuudhaan galii kan argamsiisanidha jechuudha. Baay'ee gara hojii gumaacha fi buusii godhaniin alatti maqaa galmaatiin illee hojiilee adda addaa magaalaa kana keessatti fi baadiyyaa kana keessatti argamu hojjechuudhaan galii galmaa galchuu jechaadha. Isarraan galmi kun ijaaramuu danda'e jechaadha. Mee haalli nagumaa fi haqummaa waaqeffannaa magaalaa kana keessatti yeroo ammaa maal fakkaata? Hojii amantii waaqeffannaa kana gaggeessuu irratti, wiirtuun barnootaa galgala barachuu irratti, halkanii guyyaa sagantaa amantii waaqeffannaa qabu akka sagantaa isaatti yeroo gaggeessitan sodaan nageenyaa, sodaan hawaasaa jiramu hin jiru akka magaalaa keessanitti. Akka magaalaatti yoo ilaalle sodaan nageenyaa jira. Haa ta'uti sodaan nageenyaa kun kan hundallee waan nama yaaddessaa ta'ee miti. Dhaloonni galmaa immoo dhaloonni galma Tulluu Booloodha. Gara galma isaanii kan dhufan yeroodhuma isaanii eeggatanii gaafa wiirtuun barnootaa jiru akkasuma gaafa wadaanyi illee jiru sagantaan idilee illee gaafa jiru yeroodhuma isaanii kabajanii gara galma isaaniitti kan dhufanidha. Akkasuma immoo naamusaan waaqeffataan tuqamaan illee hin jiru jechuudha. Kana waan jedhu miseensi galma Tulluu Booloo keessa akka magaalaa kanaatti addatti naamusaan beekama. Fayyaa ta'e mee akka waliigalaatti kaasin
deemsa dheeraa keessa dabartanii gara lafa mataa keessanii argattanii bakka baay'eetti immoo waaqeffattoonni ammas dhabanii rakkachaa jiru. Mee maal dhaamta fi waaqeffattootaafis haa ta'u bulchitoota aanaa fi magaalaa galmi keessatti argamu bakka hin arganne kanaaf illee akka waliigalaatti. Akka waliigalaatti dhaloonni kun waaqeffattootaaf wanni hin dhaamu jechuudha. Dhaloonni galma kun hojii kanaan dura hojjechaa turre akkuma itti fufsiisnetti jajjabaannee waan nurraa eegamu kamuu bifa qindaa'aa ta'een yoo hojjenne waan kalee irraa kufne san qananii kalee irraa kufne sanitti deebi'uu ni dandeenya. Wanti nurraa eegamu yoo jiraate hojii keenya qindeessinee hojjechuudha jedha jiru. Gama biraatiin immoo gama bulchitoota magaalaa wiirtuu kanaa yookaan godina kanatti argamanii bannaanu dhaloonni dhalootummaa nu waliin qabnu sun kuma jirutti waan barbaachisaa ta'e deeggarsa barbaachisaa ta'e akka nu taasisanii jedha jechuudha. Qaamni dhimmi ilaalu kamiyyuu keessaa gama lafa awwaalchaa fi akkasuma lafa iddoo galmaa kanaan gaafa gaaffiin isaaniif dhiyaate deeggarsa barbaachisaa ta'e akka danda'anitti akka nu taasisan. Konyaan bachoo kuni galmoota meeqa of jalaa qabam? Galmoonni ammaa fi silaa hojiitti jiranii karaa galma 8 wayiiti jechuudha. Galmoonni konyaa bachoo jala jiranii. Hojii konyaa keessan kana keessatti galmoota gara 8 ta'an kana keessa galmi meeqatu lafa argate lafa mataasaa? Galmi lafa argate karaa galma 4ti. Karaa galma ammaa fi silaa gaafachaallee jiru hin jira. Gama akkaataa ilaalluun yeroo baay'ee waaqeffattoonni kun dargaggoota dhaloota haaraadha jedhama. Akkuma mul'atutti illee akkasumas gama diinagdeetiin galmoota kana ijaaruu lafa argattan kana misoomsuu irratti hanqinni karaa diinagdeetiin si mudatu akkamittiin jala dabarsanii galma kana ijaaruu dandeessan? Hanqinni illee karaa diinagdeetiin hin jira. Baay'inaan kan ittiin gaggeeffamu amantiin kun qaama dargaggooti. Diinagdee silaa karaa diinagdee kun baay'ee qabaachuullee baatu waanuma qaburraa walitti fidee hawaasa isaallee deeggarsa gaafateetuma ijaarrachaa ture, galmallee ijaarrachaa ture, mana kiraallee ofumaa waan qabu walitti fideetuma karaa silaa caasaa isaatiin walitti qabatee maallaqa waan qaburraa walitti fidee ijaarratee. Umurii kanatti sadarkaa gaggeessaa konyaa taatee galmaa taatee gama tokko barnoota qindeessitee dhaloonni kun akka baratu godhuun umurii kanaanii sagantaa lagaa yaalaabattee galma warra keessatti galtee waggaa sagantaa abbaa keessatti hojjettu kana maaltu itti dhagahama? Ani gammachuu guddaan natti dhagahama. Akkasuma gaafa galmi tullu boolloo kun dursee dhaabbatu baadiyyaa maatirraa ka'ee aga'ee sana dura waaqeffataman jechatti ofiin jechaa ture. Haa ta'u barnoota amantii waaqeffannaa kana argachuullee baadhu qabaachuullee baadhu gaafa galmi kun dhaabbatee barnoota qindaa'aa kennu jalqaburraa kaasee kara galma kanaa dhufee barnoota kana bara'ee waan silaa dhaloota koorraa bara'ee manguddoorraa bara'ee dhaloota kanaan nan gahaa jeetuman silaa gammachuudhaan itti jiraachaa jira jechuudha. Mee galma akkamii kaffaa deemtu? Galmin deeme akka giddugalaatti illee giddugaleessaa burraayyuullee teessoo isaa deemee leenjii barnootaa kana fudhanneet waan leenjine kana immoo dhaloota biraan ga'uuf illee hin deddeemnaa jechuudha. Akkurumaan illee deemnee barnoota kana leenjineet akka bifa wal fakkaataa fi qindaa'aan dhaloota kana biraan ga'uuf galma san illee deemaa jirra. Galmoota godina kana jala jiran illee akka galma Tolee, galma Sadassoo Iddoo to'annaaf barnoota kana akkamitti walii kennu, akkamitti fudhachaa jiru, akkamitti itti jiraachaa jiru kan jedhu to'annee bira geenyee wal quba qabaannaa walitti dhufnaa wiirtuu barnootaallee galma lamatti kennaan ture. Galma Tolee fi galma Malkaa Kallachootti isallee madaalli isaa xumurree akkasanitti ankurmaana kanaa xumurree fuulduraallee leenjii kutaa barnootaa giddugala irraa fudhannee kan itti deemnu akkasanitti wal quba qabnaa jechuudha. Daawwattoonni yuutuubii chaanaalii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa sochii keenyaa itti fuudhanii aanaa Tolee yookaan immoo akka caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti konyaa amantii waaqeffannaa Tolee jirra. Galmi itti argamu immoo amma galma amantii waaqeffannaa Tulluu Tajiiti. Galmi Tulluu Tajii galmoota 6 amantii waaqeffannaa aanaa Tolee keessa jiran keessaa tokko. Galmi kunis yeroo ammaa kanatti galma amma keessatti argamnu kana ijaarratee sagantaa amantii waaqeffannaa itti gaggeessaa jira. Kanumarraa kaanee amma waayyuu galmaa wajjiniin dhimma kana ilaalchinnee irratti dubbii goonu qabnaa. Kanaan
sagantaa keenya waggaa jalqabnu dura waayuu galma kanaa sana wal simbarsiisaa maqaa keetii fi hojii keetiin hordoftoota yuutuubii keenyatti wal bara. Tole ayyee galatoomadha. Ani maqaan kiyya Simboonaa Baacaatu wajjin jedhama. Miseensa galma Tulluu Tajiiti. Galmees Koonyaa Toleetti argama. Akkasumallee caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa wiirtuu godina Shawaa Kibba Lixaatti barreessadha jechuudha hojiin kiyya. Haala kamiin abbaa galmaa ta'uu dandeenya? Tole haala ijaarsa galmaatiin wal qabatee galma kana ni binne jechuudha. Deeggartoota fi miseensotuma galmaatirraa walitti qabneet ni binne jechuudha. Nama dhuunfarraa binne. Isas maallaqa isaa kan ammoo warruma miseensota galmaa fi jaalattoota fi deeggartoota amantii waaqeffannaatirraa walitti qabneet galma dhuunfaa keenyaa kana keessa yeroo ammaa kana ijaarrannee keessatti sagantaa gaggeeffachuutti jirra jechuudha. Yeroo mana kiraa yookaan fi mana namaa keessa turre sanatti sagantaa keenyallee akka barbaannetti gaggeeffachuu hin danda'amu. Maaliif yoo halkan keessa'uu yeroo sagantaa wadaajanii gaggeeffanna gaafa jenne warri ollaa lakkii nu jeeqxanii yeroo faan nuun jedhanii nu dhaabsisaa turaniin jira. Haa ta'uuti immoo warri immoo sagantaa biraa jala jiran Oromoodhuma ta'ee warri sagantaa biraa jala jiru akka sagantaan kun deebi'ee lafa qabatu kan hin barbaanne dhiibbaa garaagaraa godhee amantii kanallee yeroo itti as keessaa balleessuudhaan yaalii tokko tokko godhanii jira jechuudha. Kanaaf immoo nuyi barnootatti waan amannuuf sagantaa keenya kana osoo addaan hin kutin galma keenya keessatti yookaan gaafa immoo iddoo lafa kana argannee asitti ijaarrannee sagantaa keenya kana gaggeessinu waan sana hundarraa walaba taaneet akka nama tokkotti nus akka nama biyya qabu tokkotti sagantaa keenya kana qixa sirrii ta'ee fi akkuma amantii biyya kana keessa jiranittu tarree tokkoon gaggeeffachaa jirra jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kaati barreessaa wiirtuu amantii waaqeffannaa godina Shawaa Kibba Lixaa taatee ammas akka hojjetaa jirtudha. Wiirtuu amantii waaqeffannaa godinaa hojjennu maal jechuudha? Caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa keessaa tokko wiirtuudha jechuudha. Akka caasaa dhaabbataatti wiirtuun kunis wanni inni hojjetu babal'inuma galmoota babal'isuu barnoota amantii waaqeffannaa waliin ga'uu kana irratti ni hojjeta jechuudha. Hojii amantii waaqeffannaa kana keessatti bakka tokkotti yeroo baay'ee dargaggoota gaggeessitoonnis barsiisonnis qeerroowwanii namni buleessi keessa hin jiru jedhanii waan akkanas hin mudatis magaalaa kanatti fi akka sadarkaa godina kanaattis. Nu mudatee ni beeka garuu baay'een namaa warra sila umuriidhaan deeman kana yookaan fi manguddoota yoo furanne sagantaa alagaa keessatti guddatanii isaan immoo gara kanatti barnoota kanaan deebisuudhaaf ni ulfaata yeroollee ni fudhata. Saniif immoo qeerroon har'aa kun wanni kara kanatti sagantaa kanatti cichee yookaan sagantaa kana gaggeessaa jiruuf dammaqee waan isaa kana kalee waan isaa dhabee waan isaa kana waaqeffannaan hin jire jedhanii jechuma gaafa dhagahee waan kanatti dhufu qeerroon yookaan fi sila dargaggeessi har'a humna ho'aa kun sagantaa kanaan deemaa jira jechuudha. Malee wantoonni sila akka manguddootti tarii yoo nu birallee jiraachuu baatan dhaabbanni yookaan fi dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa keessa manguddoon illee akka jiru namni akka quba qabaatu akka nu beeksistaniin isiniin jedha jechuudha. Ani maqaan koo Ayyaana Wabirraa Qaamaan jedhama. Hojii gaggeessaa kutaa barnoota galma kanaati. Akkasumas immoo akka koonyaa dhaabbata hordoftoota koonyaa toleetitti itti aanaa hojii gaggeessaa kutaa barnoota koonyaa toleetti jechuudha. Haala baruu fi barsiisuu barnoota amantii waaqeffannaa keessatti galmi tolee keessa jiru gara galmoota jaati. Akkasumas immoo akka biyyaatti kan galmoota hedduu jira. Barnoonni kun galmaa galmatti garaagarummaan qabamoo bifuma tokkoon kenna. Wal fakkaataadhuma haalli inni itti kennamaa jiru. Tokkuma jechaadha. Akkaatuma dhaabbanni keenya duwwaan kennaa jiruun akkasiin kennamaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma barnoonni amantii waaqeffannaa hin jiraayi, barnoota hin qabaayi amantii waaqeffannaa akkasumas immoo kitaabaan qabu barreeffamee hin jiru. Namoonni yeroo jedhanii dubbatafaatu jira. Kanaaf waan kitaaba hin qabneef amantii waaqeffannaa barnoota hin qabu jedhu dhugaadha kun. Kunis saba barnoonni amantii waaqeffannaa barnoota ni qaba. Uummanni Oromoo dura barnoota qaba jechaadha. Barnoota gadaadhaaf qaba. Aadaadhaaf qaba jechaadha. Maanguddoo keenya jechuudha maddi keenya kan irraa barru waan ta'eef barnoota dursuma qaba jechaadha. Uummanni Oromoo saniif waaqeffannaan akka sanitti beekama jechaadha barnoota. Baay'ee gara waan kitaaba hin qabneef immoo galmaa galmatti garaagarummaa hin qabu jedhu. Kutaan barnootaa kun sadarkuma galmaatti jira moo caasaadhaan galma kan dhaabbataatti ni jira? Ni jira.
caasaa qaba kutaan barnootaa galmaa kaasee hanga dhaabbatattu ni jira jechaadha caasaaf danda'e. Haala waliigalaatiin kutaa barnootaa keessa baasee gara galma waliigalaa galma kanaatti si dabarsa. Mee hojii galma kanaa keessatti dhaloonni kuni galma kanaa dargaggoota ta'ee oduma jiru humna haaraa ta'ee odoo jiru namni qabu buusii guddaa buusuudhaani lafa kana bitatee jira. Mee san keessatti gammachuu natti qabdu maali? Bareeda walumaa galatti kun namni bakka maallaqaa dhaabbachuu dhiisee maallaqa kan namni kaffidu ta'uu isaati waan ta'eef dhaloonni kun walitti dhufeetu immoo wal utubee akkasitti walitti baay'achee wal qaba waan ta'eef dinagdee mataa keenyaa illee dinagdee yookaan fandii biraa kan hin eegganne ta'uu isaati dhaloonni kun wal gargaaree akkasitti jaalattoonni ofii deeggartoonni amantii kanaallee nu deeggaranii akka sanitti bakka kana geenyee jechaadha. Jabaataniitu osoo ofitti cobsanii akka lafa kana argatanitti osoo muddamin namni karaa dheeraa deemu muddamu waan ta'eef akka sanitti obsumaan eeggatanii waan gaafatamuu qabu karaa gaafatamuu qabuun akka sanitti qaama isaan deeggaru san yoo gaafatan wanti hin arganneef hin jiru waan ta'eef akka sanii yoo deeman bareedaa hin jedhan. Baay'ee gaarii. Mee bulchiinsa aanadha aanatti magaalaatti bakka tokkotti dafee nuu kenna bakka tokkotti immoo turtuu irra deddeebiidhaan nuu kenna bakka tokkotti immoo amma ammaatti illee kan kennan hin jira. Mee bulchiinsa magaalaa keenya kanaatti wal qabsiistee bulchiinsa warra biraatiif maal dhaamtas? Saniif asirratti waan hin dhaamu akkaataan turtii kun egaa sochiidhuma miseensota galmaa irratti illee hundaa'uu danda'a yookaan immoo dhiibbaa garaagaraatiinis ta'uu danda'a jecha amantiin illee wal qabate yoo nuyi jabaannetuma yookaan immoo dhaloonni galmaa jabaate wal ta'e bifa nama hin mufachiisne yoo kan gaafannu ta'e wanni isaan nu dhoowwataniif hin jiru jechaadha. Saniif bifa aarii of keessaa hin qabnee fi bifa jaalala qabuun yoo itti deemne inuma argata jechaadha. Saniif dhaamsina ni qabu namuu akka hin muddamnee fi akkaataa gaafatamuu qabuun yoo gaafate irra gaariidhaan jedhaan. Tole, maqaan kiyya Abdii Libantuujiin jedhama. Miseensa galma Tulluu Boolotilleedha jechuudha. Garuu iddoon dhaloota kiyyaa as ganda kana waan ta'eef yeroo tokko hojii dhuunfaan ta'an jedhuuf as deddeebi'aan jira. Bakka immoo Oromoon jiru hundaa galmi waan jiruuf gaafa as dhufellee galmi kunillee galma Oromoof waan ta'eef silaa waan narraa barbaachisu akka Oromoo tokkotti galmi kanatti inni hirmaadhaa kan waan keessatti argame jechuudha. Isinillee baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eddanii gaati nama magaalaa kanatti dhalate aanaa kana keessatti akkasumas immoo jireenya Tulluu Booloo jirta achitti kan miseensa galma Tulluu Boolooti. Ammaaf immoo galma Tulluu Tajiitti argamna. Mee waan galma kanaa maalirraa nu himta? Ganda kana keessatti hundaa'ee lafa mataasaa dhuunfaadhaan dhaloonni xiqqaan kun waan qabu waan agartee shayii isaatirraa uffata isaatirraa gargaarsa maatiitiin jirurraa walitti qabatee waan kana bitatee sadarkaa kana ga'uu isaatti maal sitti dhaga'ama? Tole, asirratti galatoomadha. Hordoftoota yookaan immoo miseensota galma Tulluu Tajii kuni hordoftoota baay'ee jeccimoo fi miseensa baay'ee jeccimoodha. Baay'ee irree galateeffadha. Yaantummaa warra darbee irraa irree galataa argatan isiniin jedha. Mee ati akka dhalataa ganda kanaatitti hubannoon magaalaa kana keessatti hoggaa ati dhufte waaqeffattoota irraa argitu dargaggeecha waaqeffataa ta'ee fi kaan irraa argitu maal irraa hubatta? Waaqeffattoota kanatti maal gammadde akka nama tokkootti? Tole, waaqeffattoota kanarraa wanti gammadu akka waliigalaatti amala gaarii qabaachuu isaanii keessattuu yeroo tokko bakka tokkotti ka ilmi kiyya baga yeroo tokko wanti tokko namni ka amala garaagaraa qaba. Galma kana dhufe ilmi kiyya ilma sirriinaa ta'e kan jedhu illee ilma jiraachuudha. Fakkeenyaaf ga'ee lafa iddoo awwaalchaa argachuu kan keessatti illee hawaasa naannoo biratti fudhatamu hoo qabaatti. Na yaadadhaa guyyaa iddoo awwaalchaa kana gaafannu bakka hawaasni walgahii gandaatti jiraatu bira dhaqnee hawaasa kana ijaarree maalummaa silaa amantii waaqeffannaa kanallee hubachiifne akka isaan silaa walgeessan gubbaarratti irree waaqeffataan yookaan ijoolleen tuni dhala keenya isaan illee boru yoo silaa du'an bakka xawwaalaman akka warra biraatiin irree waliin mormine lafa mataa isaanii argachuu qaba kan jedhan nullee keessa teenye isaan deeggarree gaafa hawaasa naannoo san biratti fudhatama qabaattu amala gaarii fi gocha gaarii agarsiistu hawaasni illee waan ati gootu hundaa'u si deeggara. Hawaasni naannoo kanaallee amantii kanarraa badaa jibban qabu jechuudha. Hawaasa kufee tokkotti olaallu deeggaruuf illee
mana kanallee gaafa ijaaran muka garaagaraatiin cidhiidhaan waan inni isaanii danda'u baay'ee deeggaraa turanii hawaasa naannoo kanallee murteessaadha. Dhaloonni illee galmatti dhufanii amala gaarii agarsiisan jechuudha akka waliigalaatti. Ati mee sadarkaa giddugala kanaatitti giddugala kanaa giddugaleessatti irraa kaasee wiirtuu shawaa kibba lixaatti irraa kaasee nama hojii amantii waaqeffannaa kana keessatti hojjetaa jiru. Mee akka waliigalaatti waaqeffannaa hoggaa jedhan namni nu hordofu waaqeffattoonni lafa argatanii ijaarratan kun maali akka jedhamuufi waaqeffannaa namtu maali? Tole amantii waaqeffannaa jechuun ka amantii uummata Oromooti. Oromoo kaleessa akkuma saba kamiiyyuu Oromoon saba. Sabni kun immoo akkuma saba kamiiyyuu amantii mataa isaa qaba jechuudha. Amantiin Oromoon kalee qabu Oromoo irraa hin diigamin amantii waaqeffannaa turte jechuudha. Amantii warra guddaa amantii silaa dhaloonni kun ittiin bulaa ture malee amantii har'a silaa akkuma warri biraa jiru. Amantii daa'imtara lafaa kaatee hundeessite osoo hin taane amantii silaa sirna mataasaa, caasaa mataasaa, barnoota mataasaa, aadaa mataasaatiin bobba'ee jiru akkuma saba kamittuu amantii waaqeffannaa amantii saba Oromooti jechuudha. Mee asirratti amantii kanarratti maaliif galmootatti akkuma dhaabbata kanaatti hooggansis barsiisanis dargaggoota waan jedhamu kun hin ka'a. Maaliif dargaggoonni gara amantii waaqeffannaa kanatti fuula deebi'ee gara abbaasaa kana fuula maaliif deebi'ee taate? Maaliif dhaloota jiru qaama hawaasaa keessatti dargaggeessa maaliif ta'e? Tole galatoomadha. Kana yeroo baay'ee dhuguma gaafin akkanaa hin ka'a. Amantii waaqeffannaa kun baay'ee isaa humna ho'aa kana dargaggeessaa manguddoon duuban jiru waan jedhan kana gaafii kaasu jechuudha. Yaa ta'u manguddoon immoo bakka hundatti sin dhabamu jechuudha. Manguddoon numa duuba jira jechuudha. Bakka hundattuu fakkeenyaaf amma galmootuma baadiyyaa kana keessattuu gaafa ayyaana yaadannoo qopheessinu manguddoo hedduu yaadnee hinuma argamu jechuudha. Suuraa tokko tokko irratti hinuma argama. Baay'inaan garuu qaamni sagantaa kana hojjetu qaama barate jechuudha dhaloota qubee kana. Dhaloonni immoo kasalaa keessattuu baadiyyaa kana fudhattee amma hawaasni baay'ee isaa gara hojii dhuunfaa hojii gaddeema. Abbootiin keenya immoo sagantaa alagaa jalatti waan kufaniif. Amantiin waaqeffannaa kun amantii uummata Oromooti. Garuu iddoo awwaalchaa waan hin qabneef. Yoo duutellee ijoollee keenya bakka itti awwaallu waan hin qabneef. Hoo ammoo waaqeffannaa taanee horiin irree nurraa du'e namni waan nurraa fuuneef amantii kana dhufuu sodaannee sagantaa alagaa jala deemna malee amantiin kun amantii Oromooti sirriidha dhugaa jedhanii hawaasni illee bakka itti amanan jiraachuu yeroo tokko. Baay'ee gaariidha. Haala hawaasummaa keessa jiranii fi dhiibbaalee adda addaa jirurraa ka'anii maanguddoon lafa jalaan akka bakka adda addaatti tumsaa jiran waaqeffattoonni deebisaa jiranii. Mee as keessatti dhaloonni qubee kun afaan isaatiin barachuun aadaa isaa barachuun kun deebi'uu amantii waaqeffannaa kana keessatti gahee ni qaba jettee yaadda? Dhaloonni qubee kun har'atti tattaaffii guddaa godhanii jechuudha. Iddoo hundattuu yuunivarsiitii garaagaraa ta'u baadiyyaa jiran hundarrattuu bakka jira sanitti walitti qabamanii akkuma jalqaba taasisnee mana kiraallee waanuma silaa qabeenya maatiin kennuuf keessaa waan silaa maatiin kiraan kaffaladhu jedhanii waanuma silaa uffataan bitadhuudhaan kanarraa qooduudhaan magaalaa hedduutti isumarraa muranii kiraa kaffaluudhaan waan silaa amantii kana barbaachisu hundaa guutuudhaan sagantaa kana akka silaa walitti deebitu kan godhe baay'inaan dhalootuma silaa amma jiran kanaa jechuudha. Humna dargaggeessa jiran kanaa jechuudha. Akka jaarsatti illee. Toleen dursarratti dargaggoota kana wanti hin dhaabu dhaloonni kun jalqabumaa silaa bakki Oromoon kufe iddoo kana waan ta'eef bakka kanarraa kufee barnoota irraa kufe waan jedheef dhaloota kana silaa walitti qabee barnoota barsiisee barnootaan ijaarame waan ta'eef dhaloonni kun ammallee abdii guddaa godhatee silaa bakka Oromoon irraa kufe isaa waan beekuuf akka silaa bakka Oromoon irraa kufe sanitti deebi'uuf kaayyoodhuma qabatee manaa bahe saniin akka osoo abdiin kutin osoo hin jilbeeffatin rakkoo xiqqoo dhufte hundaafuu osoo duubatti hin deebiin baha guddaa haa ga'u isaaniif illee kana naabaa hawaasa naannoo kanatti gargaarsuma immoo guddaa isin gootan isinillee nu duuba jirtu nurree isinirraa biqillee sagantaa nu waggeessinullee sagantaa keessan yoo har'arree rakkoo garaagaraa nurratti argamuu baattan hawaasni kunillee haa galatoomuu jedha hawaasa naannoo kana jiraatanii.